Naannawa bosona jiidhaa fi ho'aa jiraata. Heddumminaanis mukarraa osoo hin bu'in jireenya isaa guutuu gaggeeffata. Uumama kana carraan lafarratti arguu ilma namaa baay'ee xiqqaadha. Yoo akka tasaa mukarraa lafatti kufe malee lafa kanarratti arguun ulfaata. Sanyiiwwan gosa garaa afur kan dheerinni isaa seentimeetira 35 hanga 50, ulfaatina kiiloogiraama giddugaleessaan 1 haga 1.5 kan ulfaatu yoo ta'u, jireenyi isaa muka gubbaa. Umurii uumaan isaa hayyameen ganna 10 giddugaleessaan haga 17 jiraata. Maqaan isaa Oliingoo jedha. Qubsumaa fi sooranni Oliingoo jireenya isaa guutuu mukarraa mukatti osoo utaaluu dabarsa. Ulfaatinni qaama isaa ammoo xiqqaa ta'uun isaa kanaaf isa gargaaree jira. Oliingoon bineensota utaalcharratti jajjabaa ta'an keessaa isa tokko. Sooranni isaatis mukumarraa arga. Firiiwwan daraaraa garaagaraati. Yeroo garii ammoo ilbiisotas ni soora. Simbirrootaa fi hoosiftoota xixiqqoos ni soora. Haa ta'u malee kun hundi wayitaa isaan mukarraa isaaf qubatan adamsee soorata malee adamoodhaaf mukarraa lafatti gadi hin bu'uu jechuudha. Kanaafuu dhimmi inni gara lafaa bu'uu waan hin jirraayedha jechuudha. Kanaafuu dhimmi inni gara lafaatti gadi bu'uuf hin jiru. Sooratas ta'ee dhimma barbaadu hundaaf yeroo halkanii qofa socho'a. Uumaan isaa halkan socho'uu kana ija akka keenyaa hin kennineef. Ija qaroon isaa haalaan bal'aa ta'e isaaf kenne. Yeroo halkaniitti naannawa isaa wantoota jiran akka sirriitti adda baafatuuf isa qarqaara. Bineensi kun diina hedduu qaba. Sababni inni gara lafaa hin buuneefis inni guddaa fi olaanaan isa kanadha. Haa ta'u malee bineensonni muka koruu danda'an uumama kana bakkuma arganitti mukuma gubbaatti ni sooratu. Bineensota muka gubbaa koruu danda'an keessaa taayiraa, oseloot, jaguwaarii fi jawween uumama kana warra adamsee sooratu keessaa muraasa. Oliingoon diina isaa kanniiniif kanneen biroo ofirraa ittisuuf foolii ulfaataa qaama isaa keessaa faltii waliin bahutti fayyadamaa jedhu. Warri hafuura san dadhabe itti dhiisee biraa deebi'a. Garuu warri hafuura saniif dantaa hin qabne ammoo faltii sanarraan tarkaanfachuun Oliingoon muka gubbaa taa'ee isaan eegu qabatanii nyaatu jedhu. Jireenyii fi wal hormaatni isaa. Oliingoon uumama kophaa jiraatudha. Haa ta'u malee yeroo hanqinni soorataa isa mudatutti garee xixiqqoo uumanii waliin socho'u. Akkasuma yeroo walqunnamtii wal hormaataa raawwatanittis walitti dhufuun dirqamadha. Kormaan wayita walqunnamtii wal hormaataaf qophii ta'utti sagalee guddaa dhageessisa. Kana booda dhalaan hormaataaf qophii taates kallattii sagaleen sun dhagahametti deemti. Rimaan Oliingoon guyyoota 73 tura. Yeroo takkaanis ilmoo tokko qofa dhalti. Ilmoon dhaltu kun gaafa dhalatu gurraanis kan hin dhageenye, ijaanis hin argu. Qaamarraallee rifeensa hin qabu jechuudha. Dhawaatumaan bubbulaa wayita deemu ijas banachaa, gurraanis dhagayaa, rifeensas biqilchaa deema. Gaafa ji'a 2 guutu jireenya kophaa jiraachuu eegala. Waggaa 2 booda ammoo hormaata raawwachuu ni danda'a jedhu. Fedha uumaan isaa kenneef waggaa 10 haga 17 lubbuudhaan lafa kanarra turuu ni danda'a.